Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraa to'annoo isaa jala galfatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gaara Sololoo irraa ka'ee imala isaa itti fufuun godina Gujii lixaa ona Bulee Horaa Baddaa Magaadaa iddoo addaa Ifata Fardaa jedhamu daandii guddicha konkolaataa biyyoolessaa asfaaltii Finfinnee irraa ka'ee uummattoota kibbaa keessa qaxxaamuree magaalaa daangaa Oromiyaa Mooyyalee wal qunnamsiisu to'achuun buufata waraana isaa kan waboo zoonii kibbaa taasifatee jira. Waboon zoonii kibbaa godina Gujii baa keessa sossoo'u otticha gaara Mannaagii irraa imala jalqabee aanaa diimtuu Habbaallaa waammannaa keessa qaxxaamuree daandii guddicha biyyoolessaa asfaaltii Finfinnee irraa ka'ee uummattoota kibbaa qaxxaamuree magaalaa daangaa Oromiyaa Mooyyalee wal qunnamsiisu hanga marfata Coriissoo bakka jedhamutti dhuunfatee jiraachuus beekamee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatti taasisaa jira. Humna horachaa fi jabaachaa kan dhufe yoo ta'u, waboon Oromiyaa bakkoota baay'ee to'annaa isaa jala galchuun mootummaan haftanyaa kana Abiyyi Ahmediin hoogganamu uummata dhukkubbii guddaa ta'uunis beekamee jira. Waraanni gama kaaba biyyattiitti mootummaa Abiyyi Ahmedii fi TPLF jidduutti geggeeffamaa jirus injifannoo TPLFin bakkoota baay'eetti goolabamaa waan jiruuf mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa rifaatuu guddaa keessa jiraachuunis ifoomee jira.